keetiin ilaalee mul'ata koo. Ija keetiin ilaalee mul'ata koo. Inni natti ulfaatee dadhabamaa. Baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan isinillee baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Welcome. I love you. Share waliif godha. Gooftaan koo sinaa eebbisu. Eebbifamaa baga nagaan dhuftan hundumti keessanuu. Ni banama malee hin cufamu. Welcome. Baga nagaan dhuftan. Hallelujah. Lakain tarifada koda duati taden amarata. Hallelujah. Koda duati taden amarata. Amanti wani jire argam sisa. Gola koti. Hallelujah. Ni dandama. Share waliif godha. Gooftaan koo sinaa eebbisu. Firiya baay'ee yoo nagati. Innani Wanat na wajin jirtuuf darbeen dursa. Ni dandama. Hallelujah. Indandama. Lakijisa epikon chola gundi lalisa. Ikichi kombadum lakijisa epikon chola gundi lalisa. Dada bin alota kan kombadu wakayo tudubati. Kan kombadu wakayo tudubati. Ni dandama. Tole nagaadhaa fi araarri waaqayyoo dachaa daddabalee hunduma keessaniif baay'atu. Amma namoota 20 kan hin geenye namoota 19 argaa jiran kan dhiyaatee jiru. Dhaloonni sagalee waaqayyoo yeroo gabaabaa kanaaf dhaggeeffatanii share godhaa fi nagaa jirtu miti akkam jajjabaattu qilleensi koronaa oduun lafa kanaa akkami. Egaa dhaloonni baay'een ngulaalama adda addaa keessa taa'anii
jira waaqayyo jecha jettutti amanaayiru akkasumas tajaajila Facebook liiviitiin dhugabaatii gurguddaadha kan naga'amaa jiru. Politiko bakka ishee akkasumas bolonni addatti hojii waaqayyo jawween mana hojiitii kan du'e gidduu keenya jiru. Hojii ajaa'ibaa waaqayyo kan hojjete tajaajila bilbilaan kadhatamee fi carraa argatanii waaqayyoon hojii kan hojjechiifatan obbolaa baay'ee gidduu kana jiru. Isaan kana direct bilbilee dhiyeeffachuudhaaf haala mijeeffachaa jirra. Direct bilbila directiidhaan bilbila barreeffama dubbisnatuun taane waaqayyo nu gargaara. Waaqayyo inni abbaan hojii, abbaan dirree, abbaan waltajjii kana bara baraan kabajamu dhugaa dubbachuudhaaf yeroo akkas waaqayyo dhaloota argatu ani bishaan koo itti dhugee yoo rafee garaana ga'a. Maqaan waaqayyo bara baraan kabajamu akkam jajjabaattu miti. Mee warri nagaa taatanii ani nagaadhaa jedhaaf irratti dubbadhaa. Warri nagaa taatan ani nagaadhaa, diinni koo haqaana'u, biyyi lafaa haqaana'u, seexanni haqaana'u, ani nagaadha warri jettan nagaa keessan warri taatan dubbadhaaf irratti dubbadhaati. Ani nagaadhaa, ni nagaa naa kenne gooftaan narra jira, ani nagaadha jedhaaf irratti dubbadhaa. Haalli nagaa keenya dha'uu barbaadu, haalli mul'ata keenya dha'uu barbaadu, haalli sagantaa keenya dha'uu barbaadu utuma hiriiree jiruuti hangafni nagaa gooftaan keenya Yesus mana keenya buufate maqaan isaa ulfaatu. Dubbii sagalee waaqayyoo keessaati Roomee boqonnaa 8:35 eenyutu jaalala Kiristoositti gargar nu baasa jedha Phaawulos. Eenyu kan jaalala Kiristoositti gargar nu baasa? Waa'ee jaalala Kiristoos naasa. Jaalala Kiristoos, jaalalli Kiristoos jaalala maal irrattuun xiyyeeffanne akka ta'e, jaalala waa irratti iyyuu hin hundoofne akka ta'e, jaalalli Kiristoos jaalala agaappee, jaalala akkasumaanii akka ta'e baay'een keessan beektu. Jaalalli Kiristoos wantoota baay'eetu ittiin nu dha'uu barbaada. Jaalala Kiristoositti wantoota baay'ee nu rukutuu barbaada. Especially sagantaa dhedheeressee, faayila dhedheeressee, carraa jiruuf jireenyaa hungulaalee waa baay'eedhaan seexanni sammuu namaa dadhabsiisu, jireenya namaa dadhabsiisuudhaaf karaa baay'ee kuta seexan. Amma seexanni kuni, seexanumti kun jaalala Kiristoositti akka nuyi gargar baanuuf yeroo hundumaa nutti deddeebi'ee jireenya keenya jeequ kuni yoo fudhanne ilaalle amma harka caalaasaa namoonni baay'een akkas jedhu. Ani ergumanii birrii akkaawuntii koo irra keeyyachuutti ka'e, erguman xinnoo ishee fafooyya'e, ergiin digirii koo xumure, ergiin mana gamoo bareedaa sana ijaarradheeti, ergiin waldaa hundeesseeti. Baay'ee na lola seexanni jedhu namoonni baay'een, baay'ee na lola seexanni jedhu. Ergiin akkas godhadhee seexanni baay'ee na lolaa jedhu. Garuu security isaa bira ga'uu hin dandeenye isaan. Amma seexanni ammatu kottaame nama mana ijaarrate, nama makiinaa bitate tokko seexanni baay'ee na lola. Erga makiinaa tokko bitadhee, erganii mana ijaarradhe baay'ee na lola seexanni warra jedhan tokko ammatu fuutanii seexana fuutanii mana namichichi ijaarrate kanatti gashitaniiti ilmaan itti guddifatu hin qabuum seexan. Amma akkoo seexanni mana namichichaa barbaade utuu hin taane jaalala Yesus mana namichichaa keessa taa'ee isa mana ijaaru, isa makiinaa bitu, isa dhala kennuuf, isa qabeenya horuuf jaalala Yesuusin dha'uu barbaada malee. Haxxummaa seexanaa sinitti hima. Haxxummaa seexanaa yeroo baay'ee ergumanii lafa tokko bitadhee mana ijaarradha jedheeti baay'ee na lola seexanni. Baga nagaan dhuftanii hundumti keessan baay'een isin jaaladha. Ergumanii birrii walirra buufadhee jajjabaachuutti ka'e, na loluutti ka'e seexanni warra jettanii fan ergaa qaba. Seexanni ammatu isinii soofaa haylanyaasaa bittanii yookaas ciisicha nagaasaa, ciisicha bareedaadhuma tokko gootanii fi kottu maaloo mana koo boqodhu jettanii cinaacha ittiin ciisus hin qabu, hudduudhuma ittiin soofaarra taa'us hin qabu seexan. Maal barbaada ree garuu? Isa jireenya mana namaa gashu, isa ulfina namaa kennu, isa nama boqochiisu, isa
iddoo namaa kennu, isa ulfina namaa kennu, jaalala Yesuus isa gola namaa taa'ee seenaa namaa jijjiiru san lamamtaas na hojii dhahuudhaaf itti deddeebi'a malee, jaalala Kiristoos golaa rukutuudhaaf itti deddeebi'a malee, raawwatee seexanni qabeenya keenyatti fayyadamuu miti. Utuu mana fuutanii laattaniif iyyuu mana dhala itti guddifatu hin qabu. Utuu fuunee mana kennineef iyyuu dhala itti guddifatu hin qabu seexanni. Utuma qabeenya fuunee kennineef iyyuu waan itti guddifatu. Maal barbaada garuu? Jaalala Yesuus nurraati dha'u barbaada. Isa gola namaa taa'ee jireenya dhala namaa sheeppi godhu. Isa ulfina namaa kennu. Isa nama kabaju. Isa iddoo namaa laatu. Isa ol nama baasu. Ulfina Waaqayyoo sana namarraa molquu barbaada. Phaawulos isa kanatti dammaqe. Isa kanatti bare Phaawulos. Haxxummaa seexanaatti bare. Eenyutu itti gargar nu baasa jedhe. Beeladhaa jedhe. Gidirfamuudhaa jedhe. Ayyatamadhaa jedhe. Muddamadhaa jedhe. No jedhe. Jaalala Kiristoositti kan gargar nu baasu tokkoyyuu hin jiru jedhe. Utuu harkaa dhaba ta'eeti Iyyoob isaa harka qullaa bu'e sanatu dhalasaa, qabeenya isaa, horii mana isaatii waan hunduma isa of harkaa dhabeetu silaa Yesuusin ganee du'a ture. Yesuusitti gargar ba'a ture. Yesuus irraa adda ba'a ture. Garuu Iyyoob guyyaa tokkoo fi Yesuusin yookiis Waaqayyoon garaa ittiin ganu hin qabaanne. Jaalala Yesuusitti gargar ba'uu hin jaallanne, hin barbaanne. Yeroo haati manaa gani du'i ittiin jettellee no, kun nurraa hin eegamu. Kun nurraa hin barbaachisu. Waaqayyo keenya isa yeroo qaba, isa yeroo jireenyi bareedaa jaallanne, yeroo haalli nutti ulfaatu kana immoo hin fudhannuure, haala kana hin fudhannuure tasgabbeesse lola mana keessaa ka'ullee. Rakkoo mana keessaa dhufullee hin tasgabbeesse malee lakki nuni gannee duuna ganamuu qaba jaalalli isaa jedhee Waaqayyotti gargar ba'uu hin filanne Iyyoob. Waaqayyotti gargar ba'uu hin filanne. Yeroo Waaqayyoo wajjin jireenya jiraan seexanni karaa ittiin eebba keenya rukutu kan inni barbaacha dhufuu fi qabeenyicha fuudhee qalee nyaata miti. አንድ ነገር ልንገራችሁ ቀቤኝቻ ፉዴ ኢትጅራተምቲ ዮካስሞ ረጋ መነኬኛ ካታ ፕላኒ ፍራቴ ኢቲን ፊዴ ደለ ጉዲፋተምቲ ካንኒ መነኬኛ ለሉፍ ሰይጣን ማሊፍ ኢኒ ጉዳን የእግዚአብሔርን ፍቅር ለመምታት jaalala Waaqayyoo dha'uufidha jireenya keenya keessa. Maaliif akkamittiin dhaama? Yeroo harka qullaa taanu, yeroo daarru, yeroo beelofnu waan Waaqayyoon gannu itti fakkaata. Karaa salphaa ittiin nu argachuu danda'uun dhufa yeroo baay'ee. Karaa salphaadha. Gadi nu kineesse. Jaalala Kiristoositti maaltu gargar nu baasuu danda'a inni Phaawulos jedhe isa kanaafidha. Jaalalli Yesuus Kiristoos waanan jaalladhee itti hafeef harkaa qaba keenya irratti xiyyeeffatee kan nutti godhes miti. In other way, firaafiroomii wayii yookiis immoo qaamolee iddoo gurguddaa jiran itti xiyyeeffatee kan nu jaallate miti. Firoota hedduu qabaachuu keenya irraa nu jaallate miti. Inkaamii bareedaa qabaachuu keenya nu jaallate miti. Akkasumatti jaalala akkasumaatiini waan ta'eef, jaalala akkasumaani waan ta'eef jaalalli isaa kun nu keessaa rukutamuu hin danda'u. Nu keessaa dhaamuu hin danda'u. Jaalala Yesuus Kiristoos kana nu keessaa rukutee akkaataa nuyi jireenya keenyaan, namummaa keenyaan, sammuu keenyaan gad ta'uu dandeenyutti inni karaa qotu, inni haxxeen sun dhugaadhumatti iyyuu qabeenya keenya qisaasessee, balleessee, gabballeessee achi nama toora hiriyaa kee, toora firaa kee nu gatuudhaaf nutti dhufa miti inni nu lolu. Maal barbaadeetu siniin jedhe? Jaalala Yesuus isa gola keenya taa'ee jireenya nutti ilaalu,
isa mana keenya taa'ee isa karaa nuu ilaalu isa nutti maratu isa karaa nuu filu isa dha'uu barbaada nurraa isa nurraa rukutuu barbaada. Waaqayyo irraa waan tokko dhaga'e. Wanti ani Waaqayyo irraa dhaga'e garaa dhalootaa kana Kiristoositti fottoksuudhaaf haxxummaa guddaa seexanni qabee ka'e dhaga'e. Haxxummaa guddaa nuufi Yesuus gidduutti jaalalli hundaa'e kun jaalala dhiigaan fannoodhaan dhufe zimbiloo አይደለም jaalala akkasumaan dhufe miti. Jaalala akkasumaan miti. Jaalalli fannoo kun aarsaa guddaadhaan nu bira ga'e. Isa kana seexanni bifa salphaa ta'een dha'ee taphaa ala nu gochuudhaaf shaakala guddaa godha jireenya keenya irratti. Garuu Yesuus inni waan hundumaa danda'u inni fannoo irratti dubbii fixee gadi bu'e kun inni jabaa ta'e kun inni mo'aa ta'e kun inni beekaa ta'e kun inni ogeessa ta'e kun nu wajjin waan jiruuf yeroo kamirrayyuu caalaa dhaloonni kun yoo lolli isatti qilleensaa dhufu kaayyoo seexanni qabatee isatti qajeelee akka dammaqee hubatu. Yoo tarii daboozaan yoo tarii hojiidhaan yoo tarii gaa'ilaan yoo tarii karaa adda addaa diinni isinitti dhufe jaalala Yesuus isin keessaa xuuxuu akka dhufe dammaqa. በብዙ አቅጣጫ ተነስተዋል። ከሆነ ባየዳን ያደ ባየዳን ከሄረ ሰይጣን ዋቀዮ ይሳይፈቱ ዋቀዮ አመለ ራወቴስን ራሃሩቁት ኩን ቀበኛ ከኛ ሳሜ እትጅራቹ ዱፋሚቲ ቢፋ ከኛ ሳሜ እትጅራቹ ዱፋሚቲ ዳላ ከኛ ጀሰ ኦፊሳቲ ሞደር በቀ ዳሉ ዱፋሚቲ ኢየሱስን ኑ ከሳ ጀሱ ዱፋ jaalala Yesuusitti kan gargarnu baasu hinjiraatu Yesuus Kiristoos gara keenya wabii keenya fira keenya antii keenya jabaadha inni maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Phaawulos Filiphisiis boqonnaa tokko lakkoofsa 21 irraa gaafa ilaaltan du'a fuuldura dhaabaniitu Phaawulosiin du'a fuuldura dhaabaniitu Phaawulosiin gaafa dura dhaabate asaasaasau anaaf Kiristoos jedhe jireenya jedhe bakka Yesuus Kiristoosin maal godhateera inni Yesuus Kiristoosin already kudhaama godhate jireenyaaf yeroo deemtanii akka seexanni qaawwa isin irratti hin arganneef akka seexanni karaa isinitti hin kunneef yeroo deemtanii isin maal gochuutu isin irra jiraata Yesuusin jireenyaaf kudhaamadha jireenyaaf. Anaaf Yesuus Kiristoos jireenya kooti jedhe Phaawulos. Yesuus Kiristoos naaf jireenya kooti. Duuti immoo jedhe bu'aadha naaf jedhe. Bu'aan maasheen amma namni gabaa dhaqee namni gabaa dhaqee waan agaduu ganama birrii 500 fuudhee ka'ee ta'e dhaqee waa ittiin galagalchee birrii 500 haadha isaati birrii 500 sana nagadee birrii 1,000tti nagadee yoo ta'e 500 irraa hambifatee 500 haadha isaa sana qofaatti deebisa jechuudha ganzaba isaa sana ganzaba isaa qofaatti deebisa. Phaawulos du'a maal godhate bu'aa isaa godhate Yesuus Kiristoosoo haadhoo jireenya isaati jechuudha beezii mana isaati jechuudha beezii bultoo isaati jechuudha eenyu Yesuus Kiristoos Yesuus Kiristoosin ba'ee galuunsaa kallattii kamittiyyuu kan isan qaanessine akka ta'e inni naaf jireenyaa jedhe ol kaateera jireenyaaf ol kaateera jireenyaaf du'a yoo ta'e moonaa bu'aadha at any time du'a balbalatti isa jireenya keenya ta'e Yesuusin labsina du'a balbalatti isa ulfina keenya ta'e Yesuusin labsina
du'a balbalatti isa da'oo keenya ta'e Yesuusin labsin. Maaliif kan isatti adda nu baasu waan hin jirreef, kan isarraa gargar nu baasu waan hin jirreef, kan isarraa adda nu godhu waan hin jirreef, lolli lafa kanaa ka'u jaalala isaatti gargar nu baasu waan hin dandeenye. He is our identity. Inni eenyummaa keenyadha Yesuus. Yeroo haalli nu hudu qaama qabnee dhiyeeffannudha, qaama waamnee dhiyeeffannudha. Waan nu mudde tokkoo fi qaama deebii laachuuf karaa nutti nurraan fageeffane nutti dhiyoo jirudha inni. Kanaaf yeroo kamirrayyuu caalaa jaalala maalirratti iyyuu hin xiyyeeffanne kana isa nu jaallate, isa lafaa nu kaase, isa nu namoomse, isa hiriyaatti nu makke, humna Yesuus itti hidhanne haalli kamuutu itti adda nu hin baasin, qilleensi kamuutu adda nu hin baasin, lolli kamiyyuutu adda nu hin baasin, darboon kamiyyuutu adda nu hin baasin, jabaannee dhaabanne jaalala Yesuus Kiristoos kana gidiraadhaa jedhe, muddamaadhaa jedhe, darboodhaa jedhe, gidirfamuudhaa jedhe, maalidha jaalala Kiristoositti kan gargar nu baasu jedheen Phaawulos. Maalidha jaalala Kiristoositti kan gargar nu baasu? Maalidha jedheen jaalala Yesuusitti gargar nu baasu kan danda'u maalidha? Jaalalli isaa ho'ee nu faana jira. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Faarfannaa tokkoon jaalladha. Isa jiraata ilma Waaqayyootiif dhaabachuun koo. Isa jiraata ilma Waaqayyootiif hojjechuun koo. Isa jiraata ilma Waaqayyootiif lallabuun koo. Jireenya lafti naa mijate markasaati, ani hin arganne akkasaati. Jireenyaaf lafti naa mijate markasaati, ani hin arganne akkasaati. Gaafa nomaa dhabe haalli hundumtuu cufaa, jaalalli isaa ho'ee kan na waliin hafeetu isa qofa. Bara nomaa dhabee karri hundumtuu cufaa, amalli isaa ho'ee kan na waliin hafeetu isa qofa jedha faarfannichi. Jaalalli iddoo muddamaatti, iddoo rakkinaatti namaa wajjin dhaabatu jaalala Yesuus qofaadha. Jaalala Yesuus qofa. Jaalalli Yesuus karaaf kallattii adda addaatiin isa tiksee nama dhaabu, isa nama hoogganu, isa nama jabeessu, isa karaa namaan ga'u, isa wabii namaa ta'u, isa fira namaa ta'u. Jaalalli Yesuus isa naman qaanessine, isa naman salphifne. Jaalalli Yesuus yeroo kamuu darbatee kan naman ganne, kan naman buufne. Dalas seenaa maaraa laddiyaa. Jaalalli Yesuus jireenya keenya keessatti mo'ataa isa ta'e. Jaalalli Yesuus namummaa keenyatti mo'ataa isa ta'e. Jaalalli Yesuus keessa keenyatti mo'ataa isa ta'e. Jaalalli Yesuus namummaa keenya keessatti hundaa isa ta'e. Jaalalli Yesuus yeroo kamuu haalli kamuu nurraa fudhachuu kan hin dandeenye. Jaalalli Yesuus olaanee okay. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Jaalalli Yesuus isa qilleensi kamiyyuu nurraa deebisuu hin dandeenye. Obboleettii keenya bakka isheedha kan nu bilbilaa jiru. Hello bakka ishee. Nagaan isiniif haa ta'u. Ameen hunduma keenyaaf haa ta'u. Nagaadha bakka ishee. Nagaa jirtu fayyaa keessee? Nagaa Waaqayyoof haa galatu. Nagaadha. Nagaa galata Waaqayyoo biyyoon qabu.
gooftaan ulfaatu. Barreeffamaan nu keessattaa waan waaqayyo siif godhe. Barreeffamaan karaa waasaappi isiniif kaa'een jira suuraa isaatii immoo isiniif ergeen jira dabalee isiniif sin erga. Mee namoonni Facebook liibiidhaan nu hordofaa waan jiranii fi tarii dhalootaaf jajjabina ta'a waan waaqayyo godhe dhugaa bahimee bakka ishee. Sarara asirraatiin immoo karaa waasaappi. Jedh haasa'ii asumaan dhaggeeffataa jiru ijoolleen dhaloonni. Okay, ani gaafa sini Facebook irraan dubbattanii akkasiif godha waan ta'e ijaan argite galateeffattu qabda eeganaan jettaniiti qidaameedha kan sinnaaf kadhattan. Okay. Qidaameedha kadhannaan. Qidaamee galgala naa kadhattanii. Okay. Gaafa roobii galgalamoo jechuudha guyyaa achiitti hojjechaa ooleen achiitti misaa nyaadhee taa'e jechuudha bakka hojii koo. Eeyyee. Keessaan hojjetaan. Okay. Achi keessa taa'ee achi keessa hojjechaan oole jechuudha. Okay. Namni hundumtu sarratanyaan jiru warri uffata bitanis hundumtu jiru jechuudha kan galu kan ba'u jira jechuudha achi keessa. Okay. Boolli hin jiru caakkaan hin jiru wanti tokko wanti jiru tasan jiru jechuudha. Okay. Eeshi. Ganama jechuudha suuqii sana wallee shaffannee jirra jechuudha bishaaniin qulqulleessina lafasaa jechuudha. Okay. Okay. Akkumatti meedaama keessatti argama. Jawween. Lafanni bu'eessu waliin jawween jechuudha. Okay. Lafanni dhufeessu lafanni bu'eessas namni beeku hin jiru. Okay. Eegisin dubbatanii bakka baay'ee dhugaa waaqayyoo baay'ee isaanii garabsiifatanii jechuudha. Haleluuyaa. Bakka isaa dhabanii jechuudha. Ani waaqayyoo siin bakka namaatti yookaan akka namaatti na ilaala jedheen kanaan dura jechuudha baay'ee waaqayyoo namaa ture. Okay. Waaqayyoo garuu har'a nama na godhe na qixxeesse seenaa koo jijjiire waaqayyo. Haleluuyaa. Waaqayyo inni nama galataa si godhe bara baraan haa kabajamu. Ameen. Dhugaa waaqayyo seenaa koo jijjiire bakka isa bara dheeraa na nyaachaa humna koo gaa'ela koo jireenya koo nyaachaa ture waaqayyo har'a deemaa dhufe. Ameen. Argita akkuma sinnaan jettani na agarsiise waaqayyo jechuudha. Waaqayyo baga ijaan si agarsiise maqaa Yesuuseen. Ameen. Eegasillee akkatti jilbeeffadhe waaqayyoon kadhadhu jechuudha dhugaa waaqayyo. Hojii dhufee miti manuma keessa hirifti giseen qabu mataasa waaqayyoon jilbeeffadhe waaqayyoon kadhadhe beeku. Amma garuu hojii ganamaa hamma galgalaatti hojii oolee jilbeeffadhe nan kadhadha waaqayyo. Haleluuyaa. Gammadee jechuudha keessi koo gammadee dhugaa. Waaqayyo waan baay'ee naaf godheera. Waaqayyo maqaan isaa kabajamu fayyaan kee mul'anni kee jireenyi kee nagaadha. Waan hundumtiyyuu nagaadha waaqayyoo faagalatu dhugaa waaqayyoo waan godhuun qabu. Haleluuyaa. Irraa fudhatu siin qabu. Haleluuyaa. Hirmee koo mulu hamma ni jiraatu jedhe waaqayyoo naaf kenna. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Mee dhalootaaf dhaamsa maalii dhaamtaa bakka ishee? Ani akka kootti jechuudha. Karaa waasaappi jechuudha guruubbiirraan iddoo meeqa konfiraansii meeqa lalleeti jechuudha deemeen ture. Okay. Asitti naaf argama asitti rakkoon koo furmaata argataa jedhe jechuudha. Okay. Deemaan ture. Okay. Furmaata tokko sin argine. Okay. Waaqayyo akkuma namaa na godhe ijuma namnitti na ilaala jechaan ture. Okay. Garuu har'a na yaadatti anaan nama na qixxeesse waan ta'eef ijoollee dukkana keessa jiranii ijoollee akkuma qocabanii waggaa dheeraa gola ormaa keessa turanii seenaan isaanii jijjiiramuu dide dukkana keessa kan jiru waaqayyo jechuudha jireenya isaanii jijjiira waan ta'eef gara waaqayyootti otoo kadhatanii waaqayyo waan hundumaa akka namaa miti waaqayyo. Haleluuyaa. Akka kootti dhugaa. Carraa argatte. Carraa argattee. Obboloonni koo argatanii dukkana keessatti otoo festivaali baay'een gammada. Haleluuyaa. Bilbilaan gaafa siif kadhatame itti yaaddee beektaa waaqayyo akka hojjetu amantee fudhatte? Ani beeku waaqayyo ija namitti na ilaala jedhee man ilaala malee waaqayyo dhugaa anaani ijuma nama salaaluun na ilaala jedhee bootaatti kennee hundi. Haleluuyaa. Ameen. Waaqayyo isa yaaddee beektu. Yaadee si beeku waaqayyo seenaa koo jijjiirratee hin beekune. Abba hojjetee si agarsiise. Lora laba da laba de na motera laba de laba gas.
Hallelujah. Baay'ee gammadee jira dhugaa malkiin kollee osuma irra keessa deemuun akkatti narraa jirume. Cululut. Asalaatiin godharraa isatu natu sanatti fakkaata. Cululuttee amma. Abbuma waaqayyoo fagaraa jiru gaa akkasumatti jechuudha. Hirriban qabu akkasitti namni jechuudha. Oh. Turra fi buleetu ittiin hojii oola deebi halkaniif guyyaa adda baafachuu hin danda'u. Dhugaa wangeelaa dhugaa dukkana kanaan. Hallelujah. Adda baafachuu hin danda'u. Waaqayyo garuu adda na baase. Amen. Wanti Amen. hin taane narraatti kute waaqayyo. Amen. Waaqayyo isa si gargaare isa si fayyise kana biraa hin hafini nullee jabaannee sii kadhannaa marqaa gammachuu isa jenne biyyumatti nyaannaa bakka ishee. Iyyaala waaqayyotti illee gooftaan kun bara keessaniif jireenya keessanaa eebbisuun jedha. Nama uleetaa keessan immoo deebisunaa godhu gooftaan kun. Ani garuu guyyaa akkasii yookaan immoo qalii akkasittiiniif deebisan jedhu. Amen. Deebisamu guyyaa waaqayyo jette gooftaan baraaf jireenya keessanaa eebbisuunaaf eebbifamaa naaf jiraadha. Dibata kanan jedhamne mul'ata kanan jedhamne gooftaan kun ammus dabalee isin irratti dhangalaasuun jedhaati. Amen. Kanan jedhuun qabuun bira. Amen. Eebbifame. Hundumaa naaf godheef immoo waaqayyo galataa fi ulfina argatuun jedha. Hundumti keessan immoo obboloonni koo warri dhaggeeffachaa jirtan. Hallelujah. Waaqayyo isarratti ofii seenaa koo naa jijjiiree nama na qixxeesse isaati nama galateeffatan siniin jedha. Hallelujah. Waaqayyoon koo si haa eebbisu eebbifame bakka ishee bara baraan nama galataa ta'aa dhoko. Amen. Amen. Gooftaan kun isin haa eebbisu. Amen. 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 Tole for confirmation akka bilbilaan akka kanatti namoonni testimony qabdan directionally yoo dhaloonni dhaga'ee miidhagaa maaliif hojii dhugaa hojjenna waan ta'eefi obboleettiin kun akkuma carraa Facebook liiviidhaan kadhatamee fi bakka ishee jedhamti bilbila ishee baasnee isin ilaalla namoota barbaaddanii fi Beeruutiinidha kan isheen jirtu